Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa jirtu isiniin jecha alhamdulillahi ani nagaa isinillee bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa jiraatu jecha. Egamoo har'aa wanni qabadhee dhufe jechuudha. Waan akkaan barbaachisaa ta'e jechuudha. Isinis na gargaartanii akka obboleeyyan keessan ganaa biyyarraa dhufaa jiran. Gada yookaayuu dhufanii reefuu waggaa lama osoo hin fixin reefuu waggaa lama keessa jiran jechuudha jalqaba jechuudha. Innaa koomentii akkaan garaa na nyaate jechuudha akkaan qalbii na cabse jechuudha. Innis maal seetanii kuno asirra isinii kaa'e koomentii kan dhageeffadhaa dubbisaan isiniin jedha. Mee anis isinii haa dubbisu anuma wajjin dubbisaan isiniin jedha kun immoo waan haaraa jechuudha. Buletin keenna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jettee jalqabarratti wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh siin jedha salaamta keetiif nabira hin darbini ani dhufuun koo waggaa fi ji'a 5 erga dhuftee waggaa fi ji'a 5 jechuudha Senegalee waggaa lama xumuruuf ji'a 7tu si hafa jechuudha erga dhufee waggaa fi ji'a 5 jettee waggaa 5 si fudhee Jol fiizaan waggaa 5 jira isin murteessaa jechuudha kan akka isaan itti sitti taphachuu edan ani waggaa 5 si fudhee yoo waggaa 5 hin wajjannee nama biraatiif si kenna Senegalee waggaa 5 yoo isiin isaa mana san keessatti garboomuu fi didde jechuudha kafiila isiisani yoo isiin waggaa 5 mana isaa san keessatti garboomuu didde dabarsee nama biraatitti gurgurachuu eda jechuudha Senegalee buleetti asirra na dhageeffadhu nama biraatiif si kenna jedha dhiira kan damooza naa kafalu jetti kafiilli sun dhiira jechuudha yeroo damoozni gahu birriin hin jiru jedha funyaaniin haa dhaabatu bibtiti birrii yoo qabaanne maal abbaa isaa si qaxare ijoolleen keenya jechuudha waan akkana alaama akkana yoo argitan isaan irratti ofitti hin callisinaa jechaa ture jechuudha sirriitti dubbachaa ture waan kanarratti damoozni keessa yoo ga'e isaan ciqiqiqee isin kaasanan takka asin isinirraa murran takka chin isinirraa murran takka damoozi keessan tursiisnaan mala mana saniittiin baatan fala barbaadadhaa dhugaa rabbi fala barbaadadhaa isiniin jedha maaliif humna keessanis fixxanii birrii keessanis dhabdanii haga mana san keessatti humna keessan aarsaa gootan insha Allah maan badin isaanii garboomtee dalagaa isaaniitiin miidhamtee isaan waasi godhuu irra seeris ajjeesu harka seeraatti duusi yoo yobboleettiti seerri waasin godhu seeris ajjeesu yoo gadillee baate si maqaban malee yoo si qabanis seeraa yookaan darbaniituma si galchan malee homaa onni si godhan jiru jechuudha kanaaf ijoolleen keenya ala bahuu sodaa wanni akkanaa cinqiyyoo isin jiraate tin jedhe badaa jala nama qabaattan taanaan baduu sawwayyi akkanatti isaan isin garboomsu irra mana isaanii keessatti wallahi seeraan mana isaanii waraqata seeraa qabaadhe seeraan mana isaanii dalagaa gabbee rakkoo hedduu namuudata jettaniitiin humna keessan achi keessa aarsaa godhaa odoo damooza hin fudhatin warra damooza fudhatu doon taane warra nagaan damooza fudhataa jiru doon taan dalagaan cinqamaa warra damooza fudhataa jiru doon taane dalagaanis cinqamaa damooza ofiis dhabaa warri garaa ofiitis nyaata dhabaa dararaa hedduu argaa jiruufin jechaa jira jalaa baduu san isinii wayya yoo seera sodaattaniitiin warra seeraatitti bilbilachuu sodaattanii poolisii bilbilachuu sodaattanii yoo bilbiladheetiin jedhe maanna godhan laata waan godhinnu jettanii warra sodaattan jechuudha badaa jala san isinii wayya isinii galee kanaaf jechuudha obboleettii kiyya asumaanuu jechuudha waggaa 5 arabni si qaxarattu hin jirtu fiizaan waggaa 5 jiru seerri waggaa 5 jiru biyyuma kamiyyuu jiraadhoti biyyuma kamiyyuu ta'e waggaa 5 hin jiru wajjattuun kamiyyuu wajjachiisaan kamiyyuu namni tokko ka qaxaramu waggaa 2 ka qaxaratu waggaa 2 waggaa 2 erga fixxee jechuudha waggaa 2 erga fixxee situ fedha keetiin barbaaddu manni sun sii ta'u fi keetii ishii jettee fedha keetiin boonteeti mana isa keessatti waraqata kee akka si yaarumsan ishii ka jettu malee dirqamaanii miti amma isaan wanni waggaa 2 waggaa 5 jedhanii fasitti tabiiftiiti sirriitti dhageeffadhu
Atam erga dhuftee eega waggaaf ji'a 5 ta'e ji'a 7tu si hafe. Kanaaf jechuudha. Hin barbaadu taanaan mana san keessa dalagachuun barbaadu taanaan ji'atti 7tti ta'e gaafa fixxee biyya galuu barbaannaan akkasi galchan gochuu qabdaa jechuudha. Isaan amma maas gochuu hedanii waggaa 5 kan jedhan waraqata keessa marratti haaromsuu hedan jechuudha. Siigalee gana asirratti haaromsuu hedan malee waggaa 5 waraqaan hojjetamu hin jiru Habiibtiiti. Paaspoortii seetimu. Kanaaf waggaa 2 seerri kamiyyuu seerri biyya kamiitu jechuudha. Akkasitti beekisiin jedha akkasi shawwadanii isaan dalagaa kee arganii ati nama gaarii taate akka fi barbaadanitti si argataa jiran taanaan siigalee karaa duroo ka hojjettu mana isaanii keessa hojjettu. Cimtuu yoo taate nama ofirraa isaan dhorgu yoo taate sinii galee nama ofirraa isaan dhorgu yoo taate nama akka keetii yookaan kanaan dura hin agarree namuma gaarii nama itti taphannu miskiina eessaa argin jedhanii isaan kadheebotan yookaan si argatan ta'a. Kana sirratti beek. Kanaaf si'ii tan ammoo dirqamaan akka biraan deemne akka waan ati fedhe keetii waraqata kan haaromsitee sirratti haaromsuu hedan jechuudha waraqata kan. Siigalee yoo dirqamni si jiraate nama barbaadattee nama sii dubbatu yoo isaan ka waraqata kee fixuuf yoo dhiyaatte jechuudha. Odoo fiizaan jiru odoo fiizaan hin dhumatin fiizaa sirraa hojjechuu hin danda'an. Ati waggaa 2 kee fixuuf yoo kaloofteetiin hin jette gizee waraqata sii hojjetan san yoo beeyteetiin hin jette jechuudha. Gizee san jala geettee jiini 2 jiini 3 gaafa si hafu nama qopheeffachuu qabda. Siigalee nama sii dubbatu jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyyaa fiizaan odoon dhumin fiizaa waggaa 2 odoon dhumin kabiraa irratti hojjetuu hin danda'an waan ta'eef ati fedhan qabdu taanaan akka sirratti hin hojjechiisne fedha keetiin ala ta'uu isaa odoo hojjetameeyyuu nama sii dubbatu yookaan nama sii mormuu danda'u warra biiroos haa ta'u himadhu siin jedhamuma himadhu warra biirootitti. Ammuma himachuu qabda. Akkana naan jedhanii ni kan dhufe waggaa 2 seerri kana eessi jira jetteeni himachuu qabda jechuudha. Siigalee ana akkasina sana jedha obboleeyyan kiyyaa sirriitti of eegaa karaa hedduun nama miidhuuf xaaran jechuudha. Isaanii yoo tolanis rakkoo. Isaanii ati nama cimaa soo taate rakkoo, miskiina soo taate rakkoodha jechuudha gara kamiinuu. Kanaaf hundumti keessanuu rabbiin isinaa eegu isiniin jedha. Ammallee gaafii biraa obboleettii kiyya takka maanaa jettee asuma komentii tana dubbisaa. Waggaa 2 fixee booda ji'a 3 dabaluu danda'a amma miti. Waggaa 2 erga fixee booda ji'a 2 dabaluu danda'a jetti ji'a 3 dabaluu danda'a jette obboleettiin keenya kun. Obboleettii kiyyaa viizaan ji'a 3 jiru Habiibtiiti. Waggaa 2 gadi hin jiru jechuudha. Ati hin gala jetteene garuu galeen deebi'a haaromsee ji'a 3 taa'ee hin deeba jetteene akkasitti isaa wajjin walii galuu si wayyi. Immoo odoo isaanitti namicha dhisteetumaan akkuma nama waggaa 2 fixachuu heduutitti yoo haaromsee ta'eetiin hin jette gaafa ati reefu haaromsitee reefu ji'a 3tti hin gala jettee ol kaate haasaa sitti kaasan si dirqamsiisanis ficcisiisuu danda'an jechuudha waggaa 2. Kanaaf ati odoo hin haaromsin dur isaa wajjin walii galuu yoo isaan lakkin ta'u ji'a 3 bichaa hojjettee fiizaa waggaa 2 birrii itti kasaarree fiizaa waggaa 2 ati waggaa 2 taa'i ji'a 3 jettus taa'i waggas taa'i ji'a 6 taa'i birriin inni haaroomu tokkoma jechuudha. Achi gadi wanni qannasanii ji'a 3 yookaan birrii qannasanii haaromsa jettee akkasii yaadde akkasitti hin jiru jechuudha obboleettii tiyyaa. Birri fiizaa waggaa 2 itti baasanii si hojjetan malee. Kanaaf kun waliigaltee isaa wajjin si barbaachisa osoo hin haaromsin. Yoo isaan lakkii hin barbaannu si haaromsin waggaa 2 fixuu qabdu isaan siin jedhan ati immoo waggaa 2 fixuu kan hin dandeenye ta'e booda isaa wajjin wal dhabuu irraa jiini 3tuun homaa si fayyaddu ko waggaa 2 si fayyadeen nagaa keetii fiizaa kee fixattee booda isaan wajjin wal loluu walitti bu'uu rakkoo keessa seenuu irra galuu si wayyaas siin jedha. Yoo isaan ishi si jedhan galii nu deebi bakka rakkoon qabu jedhanii yoo si haaromsanii ji'a 3 taa'ii deebi yoo siin jedhan hayyee bareeda jechuudha. Kanaaf waliigaltee isaanii si barbaachisa dursitee isaa wajjin dubbachuu qabda si jedha obboleettii tiyyaa. Kanaaf ijoolleen baay'een akkasitti hubadhaan isiniin jedha. Gaafii hedduutu naa barraa'ee garuu isin deebisuu natti hin tolle haguma danda'eera daqiiqaa xiqqishoo waraaba akkuma argitan yeroon qabu waan ta'eef kanaaf isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa
Akkasitti walirraa hubadhaa, walirraa baradhaa, laayik godhaa, wal biraan gayaa.